dhumarratti akkuma argitan riizaaltiin isaa kana fakkaata YouTube baanarii bareedaa akkasii bilbila keenya irratti hojjetan irra jechuudha daqiiqaa muraasa keessatti. Akkam jirtu gaaffiiwwan namoota baay'ee dhaga'uudhaan YouTube irratti viidiyoo garaagaraa isiniif hojjechaa jira. YouTube chaanaalii akkaataa kamiin akka bannu akkasumas immoo YouTube chaanaalii banni sana irratti illee yeroo darbe akkaataa kamiin loogoo bareedaa YouTube keenyaaf akka hojjennu viidiyoo isiniif hojjedheen ture jechuudha. Namoonni viidiyichaan argin jirtan kun bakka kanarraa daqiiqaa 5 keessatti YouTube keessan profaayilii yookaan loogoo bareedaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Namoonni loogoo YouTube keessan irratti hin qabne akkasumas immoo namoonni na waliin YouTube chaanaalii haaraa bantan loogoo bareedaa hojjetachuu dandeessu jechuudha. Har'a immoo kan nuti waliin ilaalu YouTube baanarii akkaataa kamiin YouTube keenyaaf akka hojjetanudha. Daqiiqaa muraasa keessattidha kunillee baay'ee isinitti fudhatu aappii baay'ee namatti toluu fi kana booda waan hundaaf itti fayyadamtan tokko wajjinan wal isin barsiisa jechuudha har'as. Kanaaf YouTube baanarii jechuun kanadha. Bilbila irratti haala kanaan mul'ata. Kompiitara irratti immoo xiqqoo gadi siqee mul'ata. TV irratti immoo guddatee guutummaan profaayiliin keenya gidduu taa'ee guutummaan mul'ata jechuudha. Kanaaf baanariin YouTube keenya bareechuudhaaf baay'ee nu gargaara. Akkasumas immoo waa'ee YouTube keessan illee sirriitti ibsuu dandeessu. Sooshaal miidiyaa qabdan illee achirra teessifachuu dandeessu jechuudha. YouTubein baanarii qabu kana fakkaata. YouTubein baanarii hin qabne immoo maal akka fakkaatu isinitti argisiisu. Immoo baanarii qabu jechuudha. Kanaaf YouTubein baanarii qabu baay'ee bareeda. YouTubein baanarii hin qabne immoo akkuma argaa jirtan noormaalidha jechuudha nama biratti. YouTubein illee YouTube keenyaaf baanarii akka hojjennu dirqama nu ajajeera jechuudha. YouTubein keessan illee monetized ta'uudhaaf dirqama baanarii YouTube keessaniif hojjechuu qabdu jechuudha. Kanaaf namoonni kanan hojjetachaa jirtan har'a viidiyoo kana ilaaluudhaan daqiiqaa muraasa keessatti baanarii bareedaa YouTube keessaniif hojjetachuu dandeessu jechuudha. Baay'inaan famiti aappii kanarratti viidiyoowwan gaggabaaboo garaagaraa yoo barbaadan intiroo YouTube keessaniif intiroo jechuun YouTube keessanirratti jalqaba viidiyoo galu jechuudha. Intiriyoowwan garaagaraa illee asirratti yoo barbaadan akkasumas laayivii yeroo seentanitti taampinaalii garaagaraa akkasumas YouTube yeroo poost gootanitti taampinaalii viidiyoo keessanii garaagaraa asirratti hojjechuu dandeessu. Anillee muraasa kanaan hojjedhee isinittan argisiisa. Hunda isaa banee isinitti argisiisuudhaaf xiqqoo ishee akka isinitti hin dheeranneef garuu gubbaa irratti isinitti argisiisa jechuudha. Ani wanta baay'eedha kanaan asirratti hojjedhee YouTube live yeroon seenutti daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 keessatti dhufeen asirratti edis godhadhee YouTube kiyyarra kaawwadha. Akkasumas immoo taampinaaliiwwan garaagaraa illee fakkeenyaaf taampinaalii yeroo darbee yoo barbaadan kun asirra jira. Asuma irratti hojjedhe jechuudha. Wanta muraasan itti dabalee wantoota baay'ee sumatu naaf kenna. Kun akkas taampinaaliiwwan akkas babbareedan isaan kanallee jechuudha. Akkasumas barasdee garaagaraatiif kan kiyyaafis namni si yoona hojjedhu naan jedhellee asuma irratti hojjedhaaf jechuudha. Barasdee garaagaraatiif poostii yoo barbaadan. Kanaaf wanta barbaadan asirratti dhuftanii sarchi gochuudha. Waan akkasiin barbaadattanii sana booda inni isinii kenna. Isa irratti isin wanta muraasa dabaluu akkasumas immoo wanta irraa hir'istanii irratti edit godhachuu qofadha. Baay'ee salphaa kan ta'ee fi baay'ee kan namatti toludha jechuudha aappichi. Isinillee kana booda aappii kana fayyadamuudhaan wantoota baay'ee ni hojjettu jedhee yaadaan kun akkuma argaa jirtan asuma irratti hojjedha. Amma kana booda kan biraa dhiiseera. Kun amma fakkeenyaaf birthday namaatiif illee asirratti hojjedhee akkas poostii akkas bareede jechuudha. Asirratti edis godhe jechuudha. Kanaaf isinillee aappii kana fayyadamtanii wanta baay'ee hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma aappicha ni buufanna. Aappicha buufachuudhaaf viidiyoodhuma amma ilaalaa jirtan bakka barreeffamaa jiru yookaan immoo description box isa jennu kana ni tuqxu jechuudha. Yeroo tuqxan akkaataa kanaan gadi isinii dhufa. Bakka kanarra maaltu jira? Aappicha buufachuudhaaf kan jedhu jira. Aappicha Play Store irratti search gootanii argattu garuu aappiin isa fakkaatan baay'ee waan jiraniif kallattiidhaan aappisa sirrii akka argattaniifidha. Asirratti kunoo chaanaalii gara chaanaalii teelegiraamii kiyyaasiin fudhata. Achirraa deemtanii buufatu jechuudha. Bakka kanarra immoo kan jiru maalidha? Guruuppiidha. Guruuppii namoonni YouTube irratti guruuppiidhaan waliin hojjechuu barbaadan viidiyoo kiyyaasa jalqaba irratti ibseen ture. Viidiyoo kiyyaasa lammaffaa irratti illee ibseen ture. Kanaaf namoonni barbaadan guruuppii kanallee join gochuu dandeessu. Koomentii jalqaba irras nan kaa'a. Namoonni daftanii YouTube irratti guddachuu barbaadan jechuudha. Kanaaf amma aappicha buufachuutti ni deemna. Liinkii isa kana ni tuqna jechuudha. Liinkii kana yoo tuqxan gara teelegiraamii keessanii isin fudhata. Kanaaf aappiiwwan fayyadamtan keessaa tokko ni filattu jechuudha. Pilaasiidhaan deemanii booda teelegiraamiin keessanii bana. Erga baneen booda akkaataa kanaan isinii bana. Jala kanarratti namoonni join gootanii teelegiraam chaanaalii kanarratti illee kana booda wantoota garaagaraadha kanaan asirratti poost isinii godhu. Akkasumas YouTubeidhaaf kan nu barbaachisan viidiyoowwan garaagaraa, footoowwan garaagaraa asirraa waan isiniif ka'uuf asumaan join gochuun dagatinaa jechuudha. Kanaaf amma liinkii isa kana tuqnee aappicha ni buufanna jechuudha.
Aappicha yoo tuqxan inni sirriin isa kanadha. Baay'ee isaatu jira asirratti baay'eetu jira waan ta'eefidha. Kanaaf isa kana ni tuqxu jechuudha. Install ni gootu jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti aappichi gara bilbila keessanitti ni bu'a jechuudha. Kanaaf open jettuuni open erga jettanii neetworkiin sirriitti isin barbaachisa. Aappii kana irratti fayyadamuudhaaf irratti hojjechuudhaaf illee neetworkii sirriitti qabaachuu qabdu jechuudha. Kanaaf googilii yookaan immoo iimeelii keessaan continue jettanii googiliidhaan continue jettanii iimeelii keessanii yookaan feesbuukii keessaniin akkaawuntii ni banattu jechuudha. Dirqama kanaan googilii keessan kana sana booda iimeelii bilbila keessan irra jiru isinii fida. Iimeelii isa tokko ni filattu jechuudha. Erga iimeelii keessan filattanii asirraa personal project isa jedhu kana ni tuqxu. Maaliif itti fayyadamtuudha? Sana booda asirratti isanni akkaataa kanaan isinii fidee skip gootanii ni dabarsitu jechuudha. Ammas asirratti waan inni isin gaafatu kana skip ni gootu. Normaali rakkoo hin qabu. Sana booda haala kanaan isinii bana jechuudha. Tole amma nu banee jira aappichi. Kanaaf kan namatti tolu tokkicha iimeelii bannaan jechuudha. Diizaayiniin isin irratti gootan yoo barbaadan akkaawuntii kiyya isa dura irratti isinittan argisiisa. Hin badu jechuudha. Wanti isin diizaayin gootan asirra isiniif ta'a jechuudha. Tokkicha iimeelii keessaniin bannaan aappicha balleessitanii yookaan bilbila kan biraa irratti illee yoo jijjiirtan wantoonni asirratti isin hojjettan bakka diizaayin jedhu kanarra ta'an amma kanarratti diizaayin goone garuu iimeelii kan biraatiin diizaayin godheen ture yoo barbaadan isaan loogiin godhee yoo isinitti argisiisu jechuudha. Kunoo isarra seenee yoo isinitti argisiisu wantoonni nani diizaayin godhee tokkollee asirraan badu jechuudha. Footoo ta'uu, viidiyoowwan garaagaraa ta'uu asirra naa ta'a jechuudha. Piroojeektii waan an hojjedhe hundumti isaa asirra naa ta'a. Yeroon barbaadetti deebi'ee edit godhee itti fayyadamuu danda'a. Kun akkuma argaa jirtan yuur diizaayinii isa jedhu kanarra kun asirra jiru jechuudha. Isaan kun kana nani hojjedhedha jechuudha. Moor jedheellee hundumti isaanii hin badan jechuudha. Tokkicha aan amma bilbila jijjiiree bilbila biraatiin banee aappii kana buufadhee garuu iimeelii kanaan iimeeliin amma asirratti itti fayyadame kanaan yoon fayyadame hin badu jechuudha. Tole aanraa akkaataa kamiin akka hojjennutti yoon galu bakka kanarratti dhufnee sarchi ni goona. Bakka sarchi tempileetii jedhu kanarratti jechuudha. Jalqaba bakka kanarra ta'uu qaba. Tempileetii isa jedhu kana tuquu qabdu jechuudha. Isaaf tempileetii isa jedhu kanarra ta'uun keessan erga beektanii sarchi tempileetii bakka jedhu kanarratti maal jettanii barreessitu? YouTube jettanii na barreessitan. YouTube jettanii na barreessitan maal isiniif fida? Wantoota baay'eedha. YouTube banner, YouTube thumbnail, YouTube isa jedhu keessa as keessa isa kan filattu jechuudha. YouTube banner kan jedhu filattu. Har'a banner hojjenna. Yeroo biraa immoo thumbnail hojjechaa isinitti argisiisa jechuudha. Sana booda YouTube banner erga tuqxanii baanariiwwan jiran baay'ee isinitti argisiisa. Baanariiwwan babbareedoo isaan kana jechuudha. Baay'ee bareedu. Esh wanti isin beekuu qabdan tokko immoo tole isaan kun akkaataa kanaan isinii bananii kan isin fayyadamuu qabdan isa kana miti. Inni kun kaffaltiidhaanidha. Wanti kun asirratti mallattoo akkasii kan ofirraa qabu. Zoom gochuun danda'ama yoo ta'e zoom godheen isinitti argisiisa. Zoom gochuun hin danda'amu. Mallattoo bifa warqii kana yookaan immoo mallattoo kana wanta ofirraa qabu kaffaltii qaba jechuudha. Kan isin fayyadamuu qabdan isa kamiiti jechuudha. Isa ofirraa hin qabne, isa kan ofirraa hin qabne duwwaa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf inni kun ofirraa hin qabu. Akkuma argaa jirtan jala kanarratti qabanni kuni ol deebiin isinitti argisiisa. Kan immoo kaffaltii hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf kun kaffaltii hin qabu. Kun kaffaltii hin qabu. Kun gubbaa kanarrattis deebiin isinitti argisiise. Kun kaffaltii hin qabu. Kanaaf kan kaffaltii hin qabne kunis amma nama hin kaffalchiisu jechuudha. Inni kunillee kanaaf bakka kanarraa ilaalaa hojjechuu keessaniin dura yeroo tuqxan iyyuu isiniif banuu dhiisuu danda'a. Yoo isinii banees immoo akka carraatee akka isin jalaa isin rakkifneef jechuudha. Kunillee hin qabu, kunillee hin qabu. Kanaaf warreen akkasitti hin qabne keessaa tokko isaa filattanii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf baanarii jiran keessaa mee ani isa kanaa filadhu isa kana jechuudha. Yeroo tokko nan tuqa jechuudha baanaricha. Yeroon tuqu akkaataa kanaan naa banaa xiqqoo erga neetworkiin isin barbaachisa. Kun amma naa banee jira jechuudha. Tole amma maal gochuun qaba jechuudha. Wantoota asirratti argisiisu dafee isinitti argisiisa malee viidiyoon baay'een dheerataa yoo nani osoo hojjechaa jiru isinitti argisiisa jechuudha. Nan babbareechuudhaaf jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf asirratti suuraa isa kana asirraa jijjiiruun barbaada yoo ta'e suuraa ishee kana jechuudha. Maalan godhaa jalqaba fakkeenyaaf asirra suuraan kaawwadhanii bakka kanarra loogoo bakka kanarra immoo suuraan kaawwadhaa jechuudha. Tole asirra nan tuqa jalqaba yeroo tokkoon ishii tuqaa jechuudha. Ergan ishii tuqeen booda jala kanarraa maallaan jedha replace kan naan jedhu jira isa nan tuqa. Suuraa waan akkasii jijjiiruu barbaadan isa fayyadamtu jechuudha. Sana booda
gaalaarii keessan iddee kiyyaa tuubisa jedhu kana amma fideetii asirra galfadheera jechuudha. Tole ergan isa galfadhe amma baakgiraawundiin inni kun inni duuba gurraacha'e kun yoo barbaaddanii baakgiraawundii kanarraa balleessuu dandeessu. Isas akkamitti balleessina jettan kiroomirra deemtanii jechuudha. Bakka sarchii irratti maal jettuuni BG remove jettanii sarchii ni gootu. BG remove sana booda asirratti akkasiinidhuma remove BG kan jedhu isinii dhufa. Akkasiin banaa sana booda bakka upload jedhu kanarratti suuraa keessanis wanta barbaadan remove gochuu dandeessu asirratti daqiiqaa muraasa keessatti jedhu. Daqiiqaa iyyuu fudhatu sekeendii muraasa keessatti. Kunuu galcheen jira amma kiyyaa tuubisa jedhu kana. Baakgiraawundii remove irraa naa godhi kunuu akkasitti naa hambisa jechuudha. Sana booda maalan godhaa jala kanarraa isa kana tuqxanii daawunlood ni gootu jechuudha. Daawunlood firii isa jedhu kana tuqxu. Sana booda akkasiin ba'a jechuudha. Tole asumaanan suuraan amma fayyadamu kanas asumaanan isas galfadha. Adii godhee tana remove godha jechuudha. Kunoo suuraas haala kanaan irraa remove gochaan jira. Isallee CV nan godhadha. Tole amma hundumaa xumurreera jechuudha. Amma hunda xumurreera gara sanatti ni deebina jechuudha. Kanaaf amma suuricha loogicha jijjiiruu qabna waan ta'eef yeroo tokko loogoo sana ni tuqna. Sana booda replace jedhu kana ni tuqna. Replace jedhu kana ni tuqna. Sana booda finnee loogicha galchuudha jechuudha. Kunoo galcheen jira jechuudha. Amma loogoo sana kunoo galcheen jira amma isa duraarra amma wayyaa ni bareeda ni mul'atasi. Sana booda harkistanii akkasitti sirreessitanii kaa'uudha. Bakka suuraa sanas kanumadha jechuudha. Bakka isa kanas amma suuraa akkasitti ni tuqxu yeroo tokko replay gootu jechuudha. Sana booda erga tuqxanii replace. Tole amma suuraa erga sirreessinee inni amma immoo nuti gochuu qabnu maalidha? Baakgiraawundii isa kana jijjiiruudha. Baakgiraawundii isa kana jijjiiruudhaaf isuma ni tuqxu jechuudha. Akkasitti yeroo tokko innaa tuqxan caafii isaa dhaqasittanii tuqxu ishii akka bakka barreeffamaa ምናምን hin tuqne isiniif hin jijjiiramu. Erga isa tuqxanii asirraa maal jedha kalar kan jedhu jira. Isa ni tuqxu. Kalariiwwan jiran kana keessaa kan sirriitti mul'ata jettanii yaaddan chaanaalii keessan irratti tokkorra ni godhattu jechuudha. Kalariin baay'eetu jiru asirra isaan keessaa kan sirriitti naa mul'atattanii yaaddan tokkorra ni godhattu. Chaanaalii keessan duubaan baay'ee bareedee akka ifee mul'atuuf jechuudha. Anamma kalarii kana filadheeraa tole amma immoo maal gochuu qabna barreeffamoota kana hunduma isaanii jijjiiruu qabna ofitti jijjiirachuu qabna kan hin barbaanne immoo irraa balleessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanarratti isa guddaa kana rise and inspire bakka dhu kanarratti ani maalan jedhaa sanan tuqaa ergan isa tuqee booda yeroo tokko barreeffamicha argan tuqee edit isa jedhuun tuqaa jechuudha. Barreeffamoota edit gochuuf immoo yeroo tokko barreeffamicha tuqtu sana booda editis kan jedhu tuquudha. Sana booda maalan jedhaanii kiyyaa tuub maqaa chaanaalii keenyaa ta'a jechuudha. Tole erga isa tuqxanii akkasitti ol butuu dandeessu gadi butuu dandeessu harkistanii sana booda kalarii isaa jijjiiruu qabna amma sirriitti mul'achuu qaba jechuudha. Kalariin isaa bakka kalar jedhu kana ni tuqxu barreeffamicha erga tuqxaniin booda sana booda gurraacha yoo barbaadan gurraacha amma kalariin kun sirriitti mul'ata waan ta'eef noormaali kanumaan haa ta'u. Akkasumas immoo foontii isaa yoo jijjiiruu barbaadan asirra tuquu dandeessu. Foontii barreeffamichaa jechuudha. Foontii jechuun barreeffamicha akka inni sirriitti mul'atuuf yookaan immoo istaayiliiwwan akkasii akka inni qabaatu waan akkana kan barbaadan foontiiwwan as keessaa jaalattan tokko filachuu dandeessu jechuudha. Foontiin kun amma baay'ee bareeda. Sana booda maal gootu amma akkas akka yeroon isin jalaa ta'e immoo bukkee kanarraan tuqxanii gara bukkeetti ni harkistu jechuudha. Yeroo tokko akkasitti tole amma sirratti kunoo saayizii isaa xiqqoo ishii gadi xiqqeessuu qabdu. Sana booda ammas immoo barreeffama isa kanas immoo nan jijjiiradha ofitti jechuudha. Nan tuqaa yeroo tokko barreeffamicha maalan jedhaan amma wantoota barsiisoo wantoota bashannansiisoo wanta hojjettan tokko viidiyoo editing jechuu dandeessu. Wanta chaanaalii keessan irratti waan hojjettan asirratti ni barreeffattu jechuudha. Nyaata aadaa fi ammayyaan jedhee sana booda ammas deebi'ee tuqee kalariin isaa akka inni sirriitti mul'atuuf ammas kalarii isaa jijjiiruun qaba jechuudha. Kalarii barbaadan irra godhachuu dandeessu. Kalariin kun ni mul'ata. Kalariin kun illee sirriitti mul'ata jechuudha. Ammas kalarii barbaadan irra godhachuu dandeessu. Saayizii isaa akkasitti karaa lamaaniin qabdanii harkistanii ni guddifattu jechuudha.
Sana booda amma barreeffamoota hin barbaadin immoo maal gootu tuqxanii ni balleessitu jechuudha. Akkas zoom gochuu dandeessu ishii wanta edit gootan kanas. Sana booda erga tuqxaniin booda delete gochuudhaaf immoo isa kanaan delete amma kanan barbaadu asitti karaa kanas kan jiru hin barbaadani deleting godha. Bakka kanarrallee kan jiru hin barbaadu ta'e deleting godha. Wanta barbaadan immoo ta'e immoo itti daddabalachuu dandeessu jechuudha. Subscribe isa kanas delete godheen kan biraa booda galfadha jechuudha. Tole amma erga akkas ta'een booda maal gootu yoo barbaadan isaan kan amma gara bukkee bukkeetti butuu dandeessu. Kanaaf hunduma isaanii harkistanii gara bukkee bukkeetti ni butattu jechuudha. Akka barbaadanitti adjust godhachuu dandeessu. Tole amma immoo maalan itti dabalachuudha. Amma social media waan qabu bakka kanarra nan kaawwadha jechuudha. Isaafis tokko isaa sanitti argisiisa, isaafis immoo isinitti dabaladha. Element bakka jedhu kanarra ni tuqxu. Erga tuqxaniin booda fakkeenyaaf asirraa bakka sarchii kanarra deemtanii Telegram jettanii sarchi gootu. Telegramii warri barbaadan jechuudha. Telegram icon jettanii sarchiin gootu. Telegram yeroo jettan iconitti isinii dabala. Isaan kun kan kaffalchiisanidha shi. Kun warri amma wantoonni akkas ofirraa qaban kan kaffalchiisudha waan ta'eef isa dhiisaati wanta free ta'e kun kan akkasii fayyadama jechuudha. Amma Telegramiin inni kun freedha. Isa kanan fayyadama jechuudha. Iconii kana jechuudha. Sana booda fideen asirra godhadha. Saayizii isaa akkas xiqqeessuun qaba jechuudha. Zoom gootanii akkasiin mijatutti xiqqeessaa guddisuu dandeessu. Ammallee kana caala xiqqeessuu barbaadan godhachuu dandeessu. Sana booda as tuqxan immoo ishii kana immoo yoo tuqxan ishii kanaan jechuudha bakka barbaadan irra kaawwachuu dandeessu akkasitti argisti. Amma sarraan kaawwadha jechuudha. Tole Telegiraamiin kiyyaa ergaan asirra kaawwadhe iconii isaa immoo username koon barreessaa jechuudha. Kunoo akkasitti fiddanii fuuldura isaa kaawwachuu dandeessu jechuudha. Telegiraamii keessan, Instagramii, Feesbuukii, username isaanii asirra dardarachuu dandeessu. Isaan kana saayizii xiqqeessuu guddisuun ni danda'ama. Akkasiin ta'utti isaan kana bakka barbaadanitti butuu fiduu ni dandeessu. Isaan kana jechuudha. Kanaaf haala kanaan godhattanii baanarii keessan background isa kanas yoo hin barbaanne ta'e jijjiiruu ni dandeessu. Normaalii anis namatti argisiisu waan ta'eef jechuudha. Bakka barreeffamarra immoo turtanii ammas kalarii akka sirriitti mul'atu immoo barbaadan erga tuqxaniin booda barreeffamicha asirraa bukkeetti harkisuudhaan effect isa jedhu kana tuquudhaan sana booda asirraa shaadoo isa jedhu kanarra gootanii shaadoo yeroo lammaffaa ni tuqxu kalarii isa duubarraan jiru kana adii godhachuu dandeessu jechuudha. Adii amma yoon godhadhe sirriitti shaadoon isaa mul'ata. Kun amma moor isa duraanii caala sirriitti mul'ata jechuudha. Saayizii isaa akkasitti guddisuu xiqqeessuu dandeessu. Saayizii isaa kanaati malee kan biraa isaa kana tuquu hin qabdanis. Isa kana background isaa kana caala guddisuus xiqqeessuus hin qabdan. Maaliif amma na qofaanidha kan mul'atu waan ta'eef YouTube irratti saayizii YouTubetiin taa'e waan ta'eef jechuudha asirra. Dhumarratti akkuma argitan rizaaltiin isaa kana fakkaata. YouTube baanarii bareedaa akkasii bilbila keenya irratti hojjetanirra jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti ani isinitti argisiisuuf dheeresse malee isin daqiiqaa 5 keessatti baanarii akkas bareedu YouTube keessaniif hojjetachuu dandeessu. Erga xumurreen booda maal goona isa gubbaa kana tuqnee bakka gubbaa kanarraan daawunlood godhanna jechuudha. Gara bilbila keenyaatti seevii ta'a. Innis kunoo bu'aa jira jechuudha. Kunoo haala kanaan gara gaalarii keessanitti isiniif bu'aa jechuudha. Kanaaf akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoommoo akkas hin buusettanis immoo iskiriinshaatii gootanii akkasitti iskiriinshaatii gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Namoonni tokko erga buustanii isin rakkisuu danda'a. Iskiriinshaatiin garuu akka barbaadanitti irra kaa'uudhaan waan isin gargaaruuf iskiriinshaatii gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo itti aanu immoo loogoo hojjennee fi akkasumas baanarii hojjennee akkaataa kamiin akka nuti YouTube keenya irratti edit godhannee akka irra kaawwannu isinitti argisiisa. Akkasumas settingiiwwan kan biraallee yeroo itti aanutti waliin YouTube keenya irratti ni sirreessina jechuudha. Namoonni subscribe na godhin jirtan ammas subscribe na gochuudhaan mallattoo bilbila sana ol irra kaawwadha. Viidiyoon ani gadhiise notification akkasiin qaqqabuuf jechuudha. Galatooma.